dhiifama dhaggeeffattoota keenya jidduun ifaan nu jalaa bade inshallah dhiifama nu ofolchaa isiniin jecha bakka jirurraa yaadotee jirraa laga gartee bakka bishaan daakkaa jirraa weeb jirraa meete fuufaa sheekota ya sa duuba amma indaanne bishaan kan amma waan waytaas ba'uun dadhabe wallahi markaan guddaa daakkaan beeku wanni irra deeman yoona kana jaarkaanii bas dhaabadhu bishaan hin dhaabanaa jedhan yoon akkana barna irraa booda agasan bishaan eessaa dhaabale bite naallete amma wannaa qaba martoo qaba sinillee hin deema achumaan lafaan si mara amma gurbaan Kamaal jennuun kun akka malee daakkaa beekaa malee siisteemitti nama baasan hin beeku siisteemas barbaachiseedha duuba amma siisteema barbaachisa akkatti nama baasan dhufaatun fiigeetu mana dhufa ayyoo namni gartee bishaan namni rakkate bonca qabataa oromoon jedhu sani an yonnaa keessa jira silaa isatti siisteema alatti na baasu beeku malee an lubbuuf ta'a qabee isallee fuudhee jala dabarse qabeessa gurbaan kun yoo na bira ga'e na biraa fiiga isii gurbamaan kun maaliif na biraa fiiga akira osoo akkas taanu akka rabbiin gartee azala keenyan oolchee mul'achuu amma hin baane akka taane nu darbee bishaan waan amma mudannootii fi waan kan amma isheen hin dhoowwan bakka sanii bishaan hin daakinaa bakka sanii bishaan hin daakinaa yaani yeroo hedduu nam tokko amma achuma jenniin dhoofte nama daabbaa Said Jaaniin dhoofte hagam bulle an hin beeku amma isa qaraa'oo ta'enne dhoossinee irra beeku waan amma nurra ga'e kana nam tokko ban qabu warra achii jiru malee osoo dhagaanii hagam majesaniis nu geegessu amma jinni keessaa baafna wayita jinni keessa isa qaraanee baafnu kana eessaa dhooftee gaaf kam dhooftee gaafannee bire gaaf akkanaa dha'e silaa ebaluuf Huseenii fi Kaamiliin silaa fudhanna bikka san gartee nama as qara'uu jira sheeyna sidan billeen baate ichiitiin gartee jinniin himte ichiitiin kenna jinniin bela baafte waan gartee yoomillee hin daganne akkasi gartee mudannoo gartee darasummaa keessa gartee agas gartee rabbiin kenna gaafsanii rabbisin baase akkasitti gaafsanii icciitti deemu jala baaftee nullee gartee akkasitti akiraan hin baradhe akka dansaa daakkaa san hin baradhe akka dalloo yaa dhufne silaa dalagaan ta'e noo gartee guyyaa sadii dhiqanna dallootti waan kana wannan yoomillee darasummaa baalee keessatti hin daganne kana mudannoon darasummaa keessatti ka rakkoon dhiyaatu kan amma gartee wannan keessaa jechuudha wannan hin daganne yeroo mul'isa moo keessan hin banne waan kana jechuudha daawwattoota keenya wanni qophiin keenya gartee qophii kaleessi daawwatee hadhaati wanti jennee fi kaleessi dukkana yoo ta'e hadha ammoo ifnanaa ummanni keenya yookaan olomaa'onni biyya keenya akka taphatti ilmi hin baranne akka taphatti quraana hin baranne ijoollee hedduu warra kitaaba rabbiif deemu warra quraanaaf deemu warra bishaan nyaate hedduutu jira warra kadhan miidhame jira eega miidhamaniin booda ilmitti bahanii hadha garteetiin lubbuun warra garteetiin jiru kana rabbi umriin haa dheeressu hadhas bira darbanii inshaallah ittuma fuufnaa kuni marti rakkinna ilmiitii fi karaan gartee ilmi itti barbaadaaf deemani kanaaf sadarkaa ilmiidha man yuriidullahu bihi khayran يفقهه في الدين رسول ربي تدبت صلى الله عليه وسلم إيجاسي أستاذ كينا بيجاسي تهجنا إيجاسي جرام ديمتني بيكم سبرة إيجاسي أني أكا أسو أكا توبات سجلتمي جحشن نفقاتا كأي يمني ديمي بيا يمن ديمي قاف كان مجلس أشياء سنرا yeroo rakaatanii gama chiika'e dabalata garteeti madrasaa barbaada maqaaf kana madrasaa arabiyaa tana barbaadaa fi yaman dalagda wanni gartee dheebuu duniyaa takka illee nu keessa hin jirtu nam tokko gartee saahiba kiyya nama gartee abbeelatti illee naa oolu daawud jedhanii nama san fudhadhee kaanee yaman deemnee gara yaman imallee jechuu karama gartee miilaa Somaalee kana keessa dabarree
Yamanitti yani Yaman markaza bakka sadi taa'ee Yaman kana keessatti Abul Hasan bira markaza gartee Maaribin taa'ee Mashallah. markazu da'wati wal irshad jedha sanaa gartee tiinuu jira taa'ee achi ammoo Miishoo Dammaaj makaana gartee bakka Sheek gartee Muqbil Waadi'i achi gartee achi taa'ee Miishoo achi jirraa gara Suudiiti. Shahadaa fudhattanii achi baasanii? Shahadaan fudhanne. Shahadaa osoo warri sun markazu makaana gartee halqa hadiisaati illee halqa gartee hadiisaati tasilaa shahadaa qabdu markazu da'wati kulliyyaa markazu da'wati irshaad tasanaa yurtanaa haaliin xiqqoo ni jajjabaata. Wanni irra jajjabaatu waraqaa gartee nu gaaf deemnu gartee waraqaa takka qabannee asiin deemne hattaa san nam tokko she'ali jedhanii amma biyya Kanaadaa kana jira. Rabbi rahmataa isan seese imtihaanan seene qormaata fudhee seene malee shahaada gartee waraqaa gartee hin qabnu hin beekanii ammoo haala gartee tiinuu nama kennaa kanallee haala kanaan gartee kaanee seenne malee waraqaa wayii qabaannee hin seenne akira gartee imtihaanaan irraa fuudhanii bifa saniin seenne namni sunni na gargaaree akkasii seenne bifa kanaan seenne akira dhiibbaa xiqqoo yeroo sanii gartee siyaasa gartee akkuma addunyaatti gartee ta'een shahadaa fudhatuu hin dandeenye akkasii gartee kaanee mirkaasanii baanee gara Suudii dabarree jechuudha kana fakkaata. Suudittoo maal dalagaa turtan? Maal barataa turtan? Suuditti filee dalagama. Hangam ta'u gartee achillee masjida argadde silaasaa ture. Haga achirraa deebitan Suudii irraa deebitan? Biyya keessatti maal dalagaa turtan? Haga achirraa deebi'ee 2001 gara dhumaatti gara akka Itoophiyaatti jechuun akka lakkoofsa Itoophiyaa kanatti 2001 gara Itoophiyaa deebi'ee. Mashallah. Achi deebi'ee baatii ja'a akkas Finfinnee ture. Eegas ammoo Dodola makkale. Magaalaa Dodolaatti galtan jechuudha. 2001 dhuma. Naasee ka galee gara Suudii gara ji'a gartee akka Itoophiyaatti ji'a shanaaf ammoo ja'affaati. Gara almost gara baatii gartee ja'a Finfinnee ture. Biyya dhee ol deebi'ee. Lamu ammoo Dodolatti ji'a gartee hagayyaa yookaan naasii janisan gaaf 15 Dodola galee achi booda gartee gaafa dhufu Dodoluma jiraadha jechuudha. Eegasii gartee Quraana Rabbi gartee fi Quraana Rabbi isinii kenne waan yaadadhu keessa isinillee hin beekuun dhageettiidha. Gaafa gartee magaalaa Dodolaa seentanii biyya keessa ta'e biyya alaa ta'e nama hiika gartee salaachisu yeroo maraayyuu hin himtaniif jedhanii وما ذلك أنا وجه لي ربي سجله بريد سنين كان نجتشا دعاه ما وني سنة كم دوغما لا أني سلاتي الحمد لله إجانا عمري يا غرا قدان الحمد لله إجا بكديمة تنوما ما تمغرتي تجاجلا كان في Imajira. Me salata keessatti wanni isin mudate jira gugzee salaachiftan turaawii afaa irratti yookaan kama biroo irratti salata waajibbaa irratti wanni isin qunname jira. Lama waan salata kana keessatti waan lama waan hin daganne. Lamaan. Takka usubaale jiru. Majlisa saambitu qaraanee. ديك أفرتميشن ديمني بك إلو جان قال أتش قالا أتشت مسدجرا نكو بانكابنو نموي شيكاوي في دانيراني أتش منا برانا ترام نما أتش غاف كان أنا مقرانا نم تقول لك عاصم جانيني نم جول له براتي سايبك يا ونيلي قرانا فيدا نم شيكا قالشان كان قالشاني نو في داني قلقل مغرب نون صلاة مغرب نون صلاة Dogongore. Bakra surah bakra kanan egale dogongore. Namni timme lek asimi kana timme. Amma dufu findanten. Quran. Dufu findanten. Akhirnya dufu findanten. Dise innazalna fi lailatul qadr. Gadebe bakararra. Kunis kana le dogongore. Dogongore dufu findanten. Akhirnya waan ta'eesaaf rabbi waliin beekaa
salaat makan keessa jedheen. Eenyu jira isin jira. Imaamticha jira. Imaamticha jira. Salaat makan keessa. Sagalee Bes kennee. chaansi. Qofa dhii jalaa jechuun maaltu kolfulla. Masiin marti. Kolfaan waan yoomillee hin daganne. Kun waan salaata keessatti gartee akka anaatti ammoo gaafa yaman jiru. Yamanii markazaa bahee ganna tokkoof akkas masjidoitti imaamaaf khatiiba ta'ee ture. Achuma barsiisallee. Achitti lafti ramadaana. Baadiyyaarraa baadiyyaa waa facaafatte akkuma waa facaafatanii simbira jira. Waan meedhaan malgii simbirri jira. Waan akka mishingaa wayitii facaasanii waan san simbira allaatti irraa eegan hedduu nyaatti wanni sun hin mi'aalle. Amma mucaan aayit jedhaniini lafti ramadaanaa guyyaa aadaa simbira eegaa oolee dhufe. Yoo dhufe taraawiyaa juuta tokkoon dhaabannaa. Dadhabeerallee adaanii guyyaa kana ol si'uuta oolee. Amma lafti galgala taraawiyaa dhufee salaatee lafti ramadaanaa ree Isaan kuma qabanillee. Ani amma ree waa'ee quban qabu salaachisatti firra dabre in salaachisaan. In salaachi adaa mucaan rafeera. Mucaallee min dargaggeessuman dhaayiti. Usuma rafu dhaabatuma kana rafee manaama'e. Dhaabatuma kanatti usuma rafu manaama'e. Manaama'e adaa manaama keessa waan oorruu jirutti fakkaateetu waan guyyaa oorruu jiru fakkaateetu waan kun amma burri sadanii salaatuma keessa saffaarraa akkuma nama gartee oorruu jiru Allaahi darbate. Allaatti nama darbate moo allaatti darbate sila allaatti ni jiru. Masiin marti. Awwaan dhalatti quban qabu. An salaachisuun jira. Akira gaggabaabseetum masiin marti kolfaan. Salaama. Namni gartee siraawwan adin jiru. Maali jedhee ani waan biraa waan galeellee hin beeku. Isin quraan Oofu malee. Dooba akkana aina himan. Mee deebi'aa salaachisuu danda'u. Mee deebi'ee salaachisu waan yoomillee gartee hin daganne. Waan akkana ati gartee wanni gartee salaata keessatti gartee. Ammallee meeshee kota waa isin gaafadhaa magaalaa Dodolaa keessatti masjiida Fatii jedhamu keessatti wagguu khuxubaa salaachiftanii irraa baatan booda poolisa isin barbaadan jechaa dhagahee mee wanni sun akkam maaf isin barbaadan maal balleessitan? Kuni uma balleessineeti miti. Kun dhugaadhaa gammata Dodolatti gallee uummatuma keenya tajaajilu eegallee ana galee masjiduma san tajaajilaa ture. Masjidama gartee guddaan ijaaramaa jiru kana gartee tajaajilaa ture. Kun amma yeroo amma 2003 akka torba kanatti waa'ee salaataa fi hijaabaatiin gad dhufan jalqaba. Waan sanii gad dhufanii waan san kisuu hin ta'ini waa'ee gartee ahbaash gad dhufte. Wayita amma waa'ee ahbaash sanii san keessatti amma khutbaa amma ishee dur imaamnachi Khatiib Shaabiibi anni wayituma gartee hin jirree fi waan salaachisaa. Duuba inni amma barqatee onnaa jira. Bahanii hin barbaadan. Barqatee achi waan ta'eera. Duuba amma asuma akkana jennu ammaree imaamnana. Wanni khutbaan sun akkanaanii miti khutbaa dhugaama waa irraa waan ta'a. Waa qodaan waan keessa jirtu fiilti jaalii. Khutbaan aarii irraa ka'a. Khutbaa dhugaa khutbaa waan geesse bakka argattanii mooji namoota guyyaan isaa guddaa ta'e kibaa ta'een beeku mata namni ulamaa namni gurguddaa karaatti qaban ziyaaraaf deemu manni kunneen. Manni kunni ziyaaraaf Dodolumarraa buufata konkolaataa gaarii fudhatanii yaabbatanii konkolaataa fudhatanii gara Shashamannee deemuu jiran. Wayita isaan kofalee ga'an kofalee qaban. Keessummoota sanniin Uummatuma ishee jiraatu. Uummatuma jiraata jechuun ulamaaotaa fi uummatuma agartee Dodolaati. Ziyaaraa deema namni kunni. Karaa qaban. Uummatni kun ziyaara. Asuma jala barreessanii akka warri sun to'atamuudhaanii gaarii maan agartee wayituma isaan buufata konkolaataa irra ba'an. Achi eeganii qaban. Eeganii qabanii kofalee bulchan mataa. Nama kun nama suusin beektan ulamaa agartee nama daa'ii biyyaatii fi gartee ulamaa biyyaatii fi nama agartee kabajaa qaban.
ummata wan alaan dhufne wannaa wayitiin dhufne meeshaa wayitiin wannaa wayitiin deemaa jiranii yeroo gartee oomishaati akka tasaa ta'e torbaa san baadiyyaa jira oomishaa jedhee baadiyyaa jiran dhaga'ee amma adduu nama fachiise. Adduu nama akkas godhuun hin malle warri nama gartee wanna godhuun malle warra gartee tiinuu naga eessu malee warra gartee naga booressuudha sanatu malle kofale bulchanii dodola deebisan. Kana adduu mufannee mana akkanaatti nama fachiise amma akkasumallee dodola gafatanii dodolatti illee takka mul'ama akka mana dhaabulchan hin beeku yaadadhu bulchanii mataa jummaan dhufe mata. Ana amma khamisa galgala baadiyyaa ol galee jimaata khutbaa itti bahee khutbaa hin dubbanne wanni homaa dhugaa dubbanne wanni dubbanne amma waan gartee yakka ta'e mirgi eega ta'e mirgi namni gartee bahee galuu haa argatu waan jedhu dubbanne afaan sadiin dubbanne afaan oromootiin dubbadhe dura afaan arabaatiin khartabee egaa si gartee afaan oromootiin dubbadhe afaan amaraatiin dubbadhe akka gartee ummata jechuun akka namni faamutti maaf ta'a ta'uun qabu mirga sa'a gartee mirgi addunyaan sareef adurreef mukaaf mukadhanii mirga eegeenatti ilmi namaa bahee haa galu maa kara qaba badii tokko malee. Ammoo namni kunniin namni guddaa namni gartee tiinuu biyyi tun qabdu akkana yoo gartee tiinuu akka nama garii dhufe akka nama gartee waan yakkaan deemu maata akka jedhurraa gartee tiinuu ta'uun qabu mirgi eega jedhame gartee tiinuu mirgi bahanii galuu waan fedhan dubbatu gartee tiinuu ka gartee kitaaba irra jiru san achirra sun hojii hiikamuun gartee tiinuu barbaachisaadha dhee dubbadhee wanni dubbatame waa gartee tiinuu waan haqaati waan himaati duuba gartee qaama miiraa keessa. Seenaa dubbadhaa jechuun aariidhaan wannaan duuba warri namachi qaba taate hin beeku. Garamii dhufanii hin beekani kama jedhee. Nama khutbaa kiyya geessee laakiin akka gartee waa galan dhibbaan dhibbatti gartee akka wayaa hin ta'u dhibbaan dhibba beeka yoo an gartee irraa khutbaa salaachisee irraa ba'e yooma san gartee rabbi godhuufi an khutbaa irraa bu'ee dura hin ture adhamma. Akka carraa ta'e yeroo oomishaa isin jedheera baadiyyaa irraa ooyidaa qaba waan saniif dafee achi deemu barbaada amma mana ga'ee mana gadillee hin teenne uffatuma jijjiiradhee madaabaraa ofirraa baasee uffata deebi'ee ka'ee madaabaraa bitadhee gara baadiyyaa yoo an jalaa gabbee jarri mana os dhufan na argachuu hin dandeenye guyyaa kana. Baadiyyaa deemee guyyaa jimaataa kana jechuudha. Amma chaansii kana fayyadamanii jarri guyyaa sanbattan lamaan kana gaafii tokko malee osoo gaafii nan dhiyeessin guyyaa kana lama achi dabalchuu barbaadan. Anaa baadiyyaa jira baadiyyaa natti hin dhufne baadiyyaa jimaata deemee jimaata illee achuma bulee gidir sanbata illee achuma bulee gidir sanbata galgala ol gale gidir sanbata galgala amma akkana barbaadan argee gidir sanbata galgala galee. Masih salaachi magriba dhufe magriba salaachisee shaayii salaachisee subii salaachisee wixaata ganama dhufan wixaata ganamallee na argachuu hin dandeenye kii wixaata ganama ana manaa bahee ganama gara sa'a afuriitiin manaa bahee gara magaalaa dhaqee magaalaa yoo an deemu amma. Wayita ammanaa bahee magaalaa kan mana deebi'u argee akkana hordofaa jiru. Akkana faana jira argee yaaddesseetuma inseen manuma deebi'ee ana malee oseenan. Balbalaan kaakaanii ishee oseen barbaadanii ana barbaadanii hin jenna hin kaane nagaa na barbaadan se barbaada. Eessa na barbaada waajjira poolisaa magaalaatu si barbaada akkasii. Bas inni faadema rakkoon qabu. Amma warri kunni warruma wal beeynu nammoo. Warri sooti magartee wal beeynuuni. Nama lamaan dhufanii dhaqee seeraa beessi waan nama na qoratanii na
namni jimaata gartee khutbaa godhe si dhiyaanaa jedheeni maal khutbaa goote namaan akkana khutbaa godhe kanaaf besse ati faalla mootummaa kanaati bakanaan jedha farra mootummaa jedha ati faalla mootummaa kanaa yaanni hankeeti bilaalchan kee faalla mootummaa kanaati jedhanii gara hidhaati eegaa isinii dhan jechuudha eessa hidhamtan achuma hidhamee beesaa magaa kabiraati baniin haganuma hidhamtan aganuma san biraan jirti maa san dubbatti ati jibbiinsa mootummaa ummata kuma agasii yeroo takkatti sa'atal keessatti kuma agasii jibbiinsa ummata kana keessa naxxee jirta. Allahu akbar yaa dhageettu taddu dhagahe kanaaf garteetiin wanni sun faan gartee mataa dhukkubsa farra mootummaa kana nageenya gartee faalla mootummaa kanaati faalla dimokiraasiiti jedhanii haasa'an bas dhimmi kan kee dhimma federaalaa maa dhimma nu wal qabatu miti jedhanii alaa kulli haal dhagaa bulachuma bulee amma manguddoonni jaarroleen amma dubbiin jajjabdu dubbiin haaliin garteetiin amma shiyaabii billee garteetiin ari'anii jiranii masiin nama garteetiin abbaayyuu dhabee jira alaa kulli haal amma jaarroleen biyyaa manguddoonni gaa walitti gabbaanam amma kaabinee biyyaa tanaan gartee wal afur dhaabatanii walitti wanna ta'uun jira nam kana gartee wanna gootanii waliin dhiifnu walitti wannachuun ija walitti diimfatuun ni jira haala san keessa garteetiin dabarree jechuudha gaafsanii asuma irratti mee biyyi keessa magaalaan Dodolaa akka magaalaan Asaasaa warri magaalaan Adaabbaa eeriyaan sun akka Kofaleen baatutti diin irratti uummata jajjabaa jecha dhageenyellee arginellee gartee biyya alaa keessatti warra fakkii garteetiin diinii qabatanii gartee dhiyaatanii jiranii as keessatti mee uummanni Dodolaatii fi sheekuleen Dodolaa muuminni Dodolaa uummata Habash afoo dhaabatee jira jecha information ni qabna waan sinirraa mee xiqqoo kam namni gariin firqaan Habash dhufuun hamallaale an akkanaatti hamatti ilaalle waan bareeda dhufe maali yoo jette maaliif nu tokkoomse nam dhuf bare yeroon isa tokkummaan argame waan achirraa ka'etu tokkummaa yoo san ka'etu namni bessi wannaan guutee bessi namni garteetiinu namni waan qulqulluu fedha amantiin tun amantii qulqulluu dhabe amantii waa itti makanii miti uma fedhu dhugaan tun dirrama jirti dhugaan tun dirrama jirti namni gartee kan ittiin dalannee dhugaatan akkanuma laalee beekaa jechuudha akka galataatti wanni beekta rabbiini yeroo garii sharrii fakkaattee khayriin keessa dhufte ani qormaanni yoo san gadhufe ka tokkummaatti argan kan namni ka itti wal barre ka ufuu itti gartee uf barre akkasii garteetiin tokkummaa yoo san ijaarametu haga dhagarteetiin waan amma gartee argameeti ummanni itti gammadaa gartee alaagatu keessatti gammadan kana waan santu bu'uura ta'ee garteetiin amanaa jechuudha gartee waan san kanaaf hedduu garteetiin waan tokkummaa keenya gartee nu fide wanni sun osoo hammeenna qabdu bu'aasiin nu argamsiite gara tokkummaa keenyaatti wannaa keenyaatti akka baru akka qiidaatiin baru nu taasifte jechuudha kanaaf garteetiin nu dammasite malee hin dammanneeyyuu of beekne hin dammaqne garteet kanaaf gartee hedduu carraatu nu argame jedhee yaadaan wannaan sun guusanii ogguu gartee sheekolee olomaa'ota daa'imtoota hedduu hidhansanii nagahaa bahuun jechuudha salamawi salfii wanni adda mul'isuun mafakkira adda mul'isuu wal beekuun akkuma isin jettan dhugama bagaa rabbiin san jalallee isin dabarsee achiillee isin baase eegasii ammoo garam deemtan beektaa osuma achirraan dabarre nuti akka uummata islaamaatti yoo sani amma namni nu yoo san mootummaa san waa barsiifne isu dhaabbatee nuuf laale waan biraan jenne seera ufiitumte san kabaji seera san kabaji seera kabajamu higga mangistuu ikkabar jedhe dimtsaachini sama jedhe mabtaachini ikkabar jedhe amma sagaleen keenya dhagamu seerri haa kabajamu mootummaan amantaa keessan seenin kun waan inni gartee seera jedhee waytatumatu gartee seera isaaniiti nu amma gaafa kana waan haaraa wanni garteetti nu akka jiraata akka gartee dhalataa biyya saniitti nullee sagalee qabna sagalee keenya dhagamuu qaba nu dhagaye
jechuun silaa yakkaa miti. yaa Kan ammoo gartee osoo inni mootummaa uummataa ta'e osoo mootummaa uummata dhageeffatu ta'e nama gartee na dhageettu si dhagaye maal yaadni han keessi jedhu malee silaa dila deebiinidha ariisaa hin ta'u. ajjeesaan ta'u Bifa kanaan qabsoo karaa nagaa kana gaafsan gartee tiinu dhalattee jechuudha. bu'uuri kun amma yoo san argamu Qabsoon karaa nagaa sa qabsoon karaa nagaa mootummaan wal afur dhaabbatu yoo san argamte achirraa gartee waayyoo san gartee tiinu bu'uurfameetu as gahee akira gartee islaama kiristaana illee gartee hiriirisee gartee adda gartee waan amma gartee argame kana gartee carraan argame kana bu'uurachi jechuu barbaadeetan. Eegas gama biyya Keeniyaatti maltanii Keeniyaa keessatti ammoo maal dalagu jirtan? Keeniyaa suugara Keeniyaa sin dhufne achumatti gartee tiinu barri sun bara Habaashii. Suma bara Habaashii gartee achumatti gartee suma jennu daara gaaf kaanii qabsoo nama gartee biyyaa kan walii galaa kuni dhufe. Wanni gartee siyaasaa wannaa kun gartee tiinu yoo ta'a gartee tiinu si wanna dhee si jala nama jalaan galanii akira warri ne jala galuu hin dandeenye. Warri gaafsan kutubaa irratti gaafa isin baatan isin jala jiru sun jechuudha. Walumaa deebine taraa lama achaasillee taraa lama gartee na hidhanii beessi akira amma taraa sadaffaa waliigala taraa sadii hidhamee afraffaa hammaatee jennaani ka'ee gartee gara mana gartee jalaa 2008 2016 gartee nama lakkoofsa biyya naatti 2008 akka Itoophiyaatti gamana dhufe jechuudha. Keeniyaa dhufte. Keeniyaa dhufe. Akka Keeniyaa dhufte maal dalagu jirtan? Barsiisu jira. Barnoota barsiisu jira. Eessa fa barsiiftan? Jalqabaa markata tokko alamin jaanii. Akka gartee kan dhufe achi barsiisee eegasii ammallee markata tokko gartee markata daarotta jedhanii markata tokko jira isa barsiise. Achirraa ammoo gartee amma ammoo madrasaa gartee Nuurul Islaam barsiisu jira. Madrasaa Nuurul Islaam tuni takalfoonatti argamtu. Madrasaa sanii tanaan dura gartee zabana dheeraatiif uummanni keenya kan Oromoodhaa kan naannoo san galu akka madrasaan achitti banamtuu fi sheekolee hedduu gaafataa ture quba qabaan beekaa. Akkamitti madrasaa sanii assasuu dandeettan ijaaruu dandeettan maaltu isin gargaare? Madrasaan sun madrasaa guddoodha amma. Wamaan nu gargaarre yaaduma gartee nama tajaajila turre waan nama besi laallee jennu warra gartee sun madrasaa gartee nama barsiisu maalee barsiisaa turre. Waan laalleetuma walii galuu hin dandeenye. Adeemsarra walii galuu hin dandeenye. Tabi'aa garteettiin tokko tabi'aan teenaaf sabarraa tokko gartee waliin simattu laalleetuma aga nama tajaajilu nama keenya tajaajilu waan jedhu murannoo fudhatte laallee yoo jennu eeriyaan namni gartee heddummatus itti barbaachisus ammallee gartee eeriyaan gartee naannoon gartee ammas wanni kun irraa garteettiin jennu laallee barbaannoo gartee eeriyaa san ta'uu agarre akira eeriyaa san garteettiin mana barbaanne kiraafuune ichi madrasaa san garteettiin banne jechuudha. Yoo bantan kana amma dubartii hedduu jira ijoollee hedduu baratu jira bartoota gamii qabdu amma achitti? Barattoonni hedduu nama galmeessisan akkasitti gartee yaadadhu walii galatti gartee barattoonni isaanii gartee hedduu. Maashaallah nama keenya tajaajiluu irraa nama tajaajiluu irra nama keenya tajaajillee barsiifannee wasiillee gartee deemtaati. Haala xiqqoo wanna kanatu malee ateessattuu waan fedheefoo ta'e nama tajaajilu wanni ga'uun jiru. Naam dhuga. Dirqama sirra jirullee kanaaf garteetti nu hedduu itti gammachuu qabna uummata keenya tajaajilu jirra. Isaan illee nurraa gammachuu qabanii nullee isaan irraa gammachuu qabna. Walumaa galatti khayrii gubbaa jirra alhamdulillah rabbi nurraa haa jallatu jenna jechuudha. Dhaggeeffattoota keenya sheekni keenya Sheek Huseen Amaan ijoollummaa isaanii irraa kaasanii quraana gartee barataa turanii quraana gartee barachaa turan sanillee biyya keessaaf biyya alaatitti illee amma keenya seenanillee magaalaa Naayiroobii keessatti akkuma gad dhufaniin bakka hedduutti ijoollee Sumaalee barsiisaa turanii
amma garteetiin hamma ijoollee Sumaalee barsiifnu ijoollee teennaaf dubartoota teennaaf maan barsiifne maan goone jechaan murannoo guddaadhaan madarasaa beekamtuu Kalifoorniyaa keessatti argamtu amma barsiisuu jiranii keessatti warri Naayiroobii keessa jirtan gara eeriyaa Kalifoorniyaatiif Islii keessatti argamtan madarasaa sanirraa akka qooda fudhattan dhaamsa kenna amma hoo kaa'uun keessa maalidha? Kaa'uun uummata tajaajilu. Kanuma wanni guddaan kaa'uun kiyya wanni jiru akka jiru garteetti uummata kee tajaajilu bakka jirutti garteetti dheedaa jiraadhe gartee nama diin gubbaa jiraatu eegas amma gartee diin gubbaatti garteetti waan beekun uummata kee gartee qarqaaru kanuma kaa'uun. Dhaggeeffattoota keenya gama dhumaatti deemutti jirra. Ammas gartee miidiyaa Oromiyaa Musliim miidiyaa irratti barumsa gartee garaagaraa nu kennaa jiranii mee gaafii dhumaa miidiyaa fi uummanni keenya amma gartee wal qabachuu jira wal simatutti jira keessattuu miidiyaa kanarratti amma barachuutti jiranii dhaamsi isin nu dhaamtan kanarratti maali? Bu'aan garteetiin miidiyaan qabuu fi miidhaan miidiyaan qabu irra nu bayaa asumarratti xumurraa yoo rabbi fedhe. Bu'aan miidiyaa qabu akka gartee waliigala nama afaan kan dhaga'utti bu'aan isaa argame beekame baroota dabran kana gartee bu'aan miidiyaan dhufee gartee namiifuu gartee ifa akka gartee nama gartee Oromootti nama afaan kan dhaga'utti gartee ifa jechuun bu'aan isaa waan wal gaafachiisu miti yoo as deebine gartee nu akka gartee nama Islaamaatti ni'maa guddoo Rabbiin zamana kana keessatti nu kenne ni'maa tan yoo garteetti Rabbiin yoo nutti fayyadamnee Rabbii keenya gartee irra shakarre Rabbiin gartee tabaa tanartullee nu dabalu abdii qabna maaliif innallee shakartum laazii dannakum jaa yoo gartee waan qabatarra jabeeffatanii tolfatanii madaafatanii akka gartee Rabbiin nu dabalu abdii qabna wanni jedhu ani miidiyaan balaa isaarraan dubbadhu bu'aa isaarra dubbadha miidiyaan yeroo ammaa kana maal jedhee si himaa durii fakkeenyaaf zamanni gartee amma nu rakkoo san keessa deemne zaman internet hin jirre Facebook hin jirre telefoon hin jirre nu gaafa si Yamanii deemnu Somaaliyaa argisatti gartee telefoon agarre telefoona tan inni telefoona gartee waama tinelo yaani gartee sagalee Allah waliin haasawan tanam hanga gartee inda akkasumaan gartee teknooloojiin gartee guddataa deeme waan hawwine gaafsan wannummaan kun biyya keenya seeneetuma namnummaan gartee raas awwalii gaafsan maal jenna namni gartee maraattu jenna namni gartee ofii naasaa deemaa jenna. Yoo maala qabatee deemaa saadi. Rabbiin achi bira dabarsee amma shayini argame zamana gartee shayini mana kan kee jiru teettee mana kan keetti bakka jirtu gartee tiinu barattu gartee ni'maa gartee barnoota miidiyaan nama barsiisa miidiyaan nama gorsa miidiyaan gartee tiinu fataawaa sirraa argattan barnoota gartee aqiidaa sirraa argattan barnoota gartee hadiisa sirraa argattan walumaa gala wanni miidiyaan gartee tiinu bu'aa isaa gartee tiinu itti fayyadamne ni'maa gartee tiinu laakkamte وإن تعدوا نعمة الله لا تحصاكم ربين كنا جدو سانكيسا ورني ميدياكم ربي ورقرت اتفايد من هاتايسو وأبدا اتفايد ما تليفونك أبني ديمنو كون قرتي فايداني سي وانا عذرين يرو ما كانت تونو لنجنو عذري ربي الله في سجرة كبرنوتا بربادو كفتوها بربادو كولار الرقرتي وابيكو بربادو wanni gartee miidiyaa kan irraan gartee tiinuu alhamdulillah sheekoleen bakka jirtu afaan hundaan duri kitaaba eegalee gartee tiinuu miidiyaa kana dura kitaaba barreessanii risaalaa barreessanii gartee tiinuu kan amma gartee tiinuu laayifii akkana gartee tiinuu bakka jiru rabbiin addunyaa kana walitti kaleesse karaa miidiyaa kanaani kun akkana gartee namni adhees taa'ee bakka waan gartee tiinuu diinuu fi dhageeffatan kanaaf irraa fayyadama. Ni magaddeer guddoo rabbiin nu fide irraa fayyadamaa jedha gara gartee tiinuu Oromoo Musliimeetti ati as deebine dalagaa gaariirra jirtanii waan guddaa dalaguu jirtanii jabaadha waan jedhanii rirmi waan xiqqaa rirmi jechuun namuun beekaa raammoo xiqqoo rirmi gana dheeraa muka hagaska gol keesseentee muka san lafaan dhoofti. Zaman dheeraa keessatti. Guyyaa tokkollee adda oolteetii miti. Guyyaa irraa isin hojii hojje. Namni waa dalaguuf namni taa'u garagara. Hojii jirtanii jabaadhaa. Akkanuma gartee tiinuu uf dura deemaa. Kanuma gartee tiinuu miidiyaan kanuma guddata. Jabaadhaa hojii gaarii rabbis irraa haa jaalatu.
سنجدا جبادة سنجدا كان مون سنجدا Dhaggeeffattoota keenya bakka jirtan maratti sheekni keenna dhaamsa guddaa nu dhaamanii barumsas akka barannus nu eeranii jiranii waan isaan keessa bahanillee quba qabnaa ilmiin akkanaan hin dhufne amma ammoo mana gartee ofii keessa taahanii sheeka mana gartee jiru irraa barachuu dhabuuni fafaa Oromoon fafan jaalattu diinii baraa isiniin jechaa si dhaamanii asumarratti inshaallah xumurraa amma sheeka keenna sheeka quraanaa irraa mee quraanaan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى